Jirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa oduun sinitti himaa oduu waliinaan marsabaati. Oduu keenya jalqabaatiin humni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi waraanni sochii dimokiraasii uummata gumuz waraana mootummaa haleeluu beeksisani. Humni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana sochii dimokiraasii uummata gumuz waraana mootummaan Itoophiyaa godina Matakkalii fi Wallagga Bahaatti bobbaasuun uummata nagahaa ajjeesisaa fi qe'ee irraa buqqaasisaa jiru irratti tarkaanfii waloon fudhataniin weerartoota waraana mootummaa nafxanyaa kan ganda Giiboo maadheffatee ture 31 ajjeesuun hedduu madoo taasisuu beeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni sochii dimokiraasii uummata gumuz qindoominaan sakattaa yookaan opereeshinii gaggeessaniin humna waraana mootummaan bilisiginnaa bobbaase irratti injifannoo gonfachuun kaampii waraana hidhattoota Amaaraa kan magaalaa Gaalessaa keessa jiru to'atanii jiraachuus ifoomsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni sochii dimokiraasii uummata gumuz sakattaa yookaan opereeshinii hidhattoota Amaaraa kana irratti guyyaa kaleessaa gaggeessaniin ammoo tarkaanfii fudhatame hordofee reeffi hidhattoota Amaaraa 9 buufata fayyaa magaalaa Gaalessaa keessa jiraachuunis mirkanaa'ee jira. Ajaja mootummaa Itoophiyaa irraa fudhachuun humni addaa Sidaamaa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana sochii dimokiraasii uummata gumuz irratti lola gaggeessuuf yaalii taasiseen ajajaan isaa jalaa rukutamuun bittinnaa'ee jiraachuunis beekamee jira. Humni hidhattoota Amaaraa fi mootummaa federaalaa magaalaatti ol seenuun uummata keessa dhokattee akka hin baane yoo taasifamu humni dabalataa naannoo Amaaraa irraa gara sana akka hin deemne kiyyoo barbaachisaa hidhee jiraachuu humni walta'iinsaa kun beeksisee jira. Yeroo ammaa magaalaan Gaalessaa kallattii maraan waraanni bilisummaa Oromoo fi waraana sochii dimokiraasii uummata gumuziin marfamtee eegamaa jiraachuunis baramee jira. Mootummaan Itoophiyaa tibba kana humna hidhattoota Amaaraa fi humna addaa Oromiyaa kanneen faannoo Amaaraaf tumsa taasisan bobbaasuun naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaatee ganda Caancoo fi Jajjabaa Giisaa Gaalessaa akkasumas Wallagga Bahaa Kiraamuu Guutoo Giddaa fi Amuurutti uummata nagahaa ajjeesisaa fi shororkeessaa jiraachuun isaanii yaadatama. Oduu keenya gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa marsaa 3ffaaf waraana leenjii irra turan eebbisiise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kaaba lixa Shaggar Sulula Sugaar guyyaa kaleessaa jechuun onkololeessa 19 bara 2021 jajjabee leenjisaa ture dhibbootan lakkaa'aman bakka uummanni Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman jiranitti eebbisiisuu beeksise. Seenaa gootota qabsaa'ota bilisummaa Oromoo eeruun qabsoo isaan dabarsan kan lakkaa'u gabaasi waraana bilisummaa Oromoo Onamu Garkun qabsaa'onni har'aas seenaa kana qooddachuun Oromiyaa bilisa baasuuf kutachuu dubbata. Tibbuma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa jajjabee waraana bilisummaa Oromoo leenjii irra turan bakkoota garaagaraatti leenjii xumursiisee eebbisiisuu beeksisaa ture jira. Zooniin giddugaleessaa yeroo ammaa Oromiyaa zoonii kibbaatti aanuun jajjabee waraana bilisummaa Oromoo leenjisiisee dirree falmaatti bobbaasuun sadarkaa 2ffaa irra jira. Mootummaan Itoophiyaa marroo 2ffaaf Maqalee xiyyaaraan haleele. Ganama kana onkololeessa 20 bara 2021 mootummaan Itoophiyaa Maqalee xiyyaaraan haleeluu Rootersi gabaase. Bakka haleellaan kun itti raawwatame jedhametti aarri gara samiitti ol ka'u guddaan kan mul'atu yoo ta'u hanga ammaatti garuu miidhaan dhaqqabe adda hin ba'in jiraachuu Rootersi dabaluun himee jira. Haleellaa raawwatame jedhame kana qulqulleeffachuuf dubbi himaa mootummaa federaalaa Laggasaa Tulluutti bilbila hin deebisan kan jedhu Rootersi dubbi himaan TPLFitti bilbilees argachuu hin dandeenye jedhee jira. Guyyoota dura mootummaan Itoophiyaa haleellaa xiyyaaraa magaalaa Maqaleetti raawwatameen namoota nagaa 3 ajjeesuun isaanii yaadatama. Hidhamtoonni siyaasaa daalattii jiran poolisiidhaan reebamaa jiru jedhame. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kanneen mana hidhaa magaalaa Sabbatatti argamu kan daalattii jedhamu keessatti argaman halkan poolisiidhaan akka reebaman odeeffannoon arganne ni ibsa.
Hidhamtoonni siyaasaa reebichi irratti raawwatamaa jiru kun kanneen himata shororkeessummaan himataman yommuu ta'u, reebichi kun ergaa eegalee har'a guyyaa sadaffaa ta'utu himame. Manni hidhaa Daalattii Mangistuu Waaqumaa dabalatee mana hidhaa hidhattoonni hedduun keessatti dararamaa jiranidha. Ammas duras manni hidhaa kaampii waraanaa Galaan jiru keessatti hidhamtoonni siyaasaa reebicha guddaa irratti raawwatameen miidhamuu isaanii gabaasnee turre. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessaa kana fakkaataa oduun biyya alaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Oduu maddeen alaa irraa arganne loltoonni duraanii Jarman lama waraana Yaman keessatti loluuf humna shororkeessummaa uumuuf yaalaniiru jedhan abbootiin alangaa. Areed Adoolef GVHMA kibba Jarman keessatti roobii ergaa to'annoo jala oolanii booda shororkeessummaan himatamaniiru jedhan. Humna waraana dhuunfaa isaanii kanaaf loltoonnii fi poolisoonni duraanii keessaa namoonni 150 qacaramuuf karoorfatanii akka turan himameera. Akka abbootiin alangaa jedhanitti namootni kun hojii seeraan ala Yaman keessatti raawwachuuf mootummaan Saawud Arabiyaa tajaajiluuf barbaadanii turan. Bara 2014 irraa eegalee waraana waliinii Yaman mootummaa Suudii deeggaramuu fi humnoota Huutii gidduutti geggeeffamaa jiru Yaman miidhamteerti. Saawud Arabiyaan waraana kanatti kan makamte bara 2015tti ergaa magaalaa guddittii Sanaa humnoota Huutiin Iraaniin deeggaramaniin ergaa to'atamtee boodadha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota madda nageenya oduu biyya keessaa biyya alaa qindeesse kan sin dhageessaa ture ana Jarsoo Walloo fi Umar Sabaatii hanga waan waliin turtaniif galatooma.